laftona kosmarge laftona komarge jaalladhu garumma keenarge garumma keenarge kosumteeram laftona kosmarge laftona komarge Arjuma kenerge mama niradarba Ijolumma miti olma kenarasa Arrofirra hapen emata obasa Jaalladhu garumma kenerge garumma kenerge Kosumteeram laftona kosmarge laftona komarge jaalladhu garumma kenerge garumma kenerge kosumteeram laftona kosmarge. Dhagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif golaa fi lafa iddoo haala jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu qulqulloonni maatii Waaqayyoo warri sagalee kana sagalee isa jiraataa dhaggeeffattan akkam jirtu galanni Waaqayyo Waaqa isa jiraataa isa nu eege baay'ee dadhaboota baay'ee namoota tuffatamoo ta'aniitoo jirru ayyaana isaatiin araara isaatiin akkuma Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:26 kaasee dubbatu. Waaqayyoon jajjaboota addunyaa kanaa beektota addunyaa kanaa qaanessuuf jedhee warra waa'ee hin baafne warra gataman warra namoota jidduutti tuffataman filate akkuma jedhu. Inni anaaf isin filate Waaqayyoon maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa ergaa Yohaannis isa duraa qo'annaa irra jirra macaafa qulqulluu qo'ataa jirra. Torbee darbe egaa torban har'aa Waaqayyoon nu gargaaree dhiifama isaa nu baay'isee iyyaatii yookaan qorannaa ergaa Yohaannisii fi akkasumas immoo ibsa addaa macaaficha wantoota ijoo 5 adda isa godhan torbee darbe ilaallee turre. Har'a immoo kutaa tokko eegallachaadha. Sana dura garuu torbee darbe kan ilaalle samaraayiz gochuun achumaan immoo gara isatti aanutti darbuudhaaf kutaa tokko dubbisee tanan achiin booda kadhannee Waaqayyoon akka nu barsiisuuf gara sagantaa itti aanutti darbina jechaadha. Egaa torban har'aa kan ilaalle keessaa wantoota ijoo ta'an lamman in ilaalla. Magaruu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5:3 isinii dubbisa. Waaqayyo jaalachuu jechuunis abboomota isaa eegudha. Waaqayyo jaalachuu jechuunis abboomota isaa eegudha. Abboomonni isaa immoo ba'aa ulfaatoo miti. Sababii namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu biyya lafaa mo'uuf ba'aa ulfaatootti hin ta'an. Humni ittiin biyya lafaa mo'amu kunis amantii keenyaa jedha. Galannii fi ulfinni, jajamuun, kabajamuun, waaqeffamuun baraa hamma baraatti jalqabbiin kee kan hin beekamne, dhumni kee kan hin beekamne, hunda kan uumte, hunduma dabarsitee immoo bara hunduma keessatti kan jiraatu. Yaadni keenya, dubbiin keenya, lallabni keenya siibsee kan hin xumurre yaa Waaqayyo. Samiin otoo waraqaa ta'ee, dacheen itoo waraqaa ta'ee, galaanni itoo qalama ta'ee waa'ee kee barreessuudhaaf seensallee kan hin taane. Amma dubbatan, amma barreessan, amma waa'ee kee ibsa bal'aa kennanii ol kan taate Gooftaa Yesuus. Humna cubbuu jalaa dhala namaatiif aarsaa kan taate galanni ulfinni hooqubaan
jajamuun baraa hamma baraatti walitti sassaabamee siif haa ta'u. Cubbuu keenya, yakkaa keenya, irra daddarbaa keenya hundumaa nuuf dhiisi, nu qulqulleessi, nu wajjiniinis ta'e galanni fi ulfinni kan keeti. Abbaa yerichaa, abbaa sagalichaa, abbaa sabichaa, hafuura qulqulluu sii barsiisan sirriin nu barsiisi, nu wajjin ta'e. Balleessaa fi yakkaa keenya fuuldura kee jiru hundumaa dhiiga Hoolichaa isa mudaa hin qabne sanaan anas obboloota koo sagalee kana dhaga'an qulqulloota kee addunyaa kanarra jiran hundumaa dhiiga keetiin dhiqi. Galanni fi oqubaan kan keeti. Ana nama dadhabaaf isa xiqqaa carraa naa kennite na gargaari. Maqaa Yesuusitiin. Ameen. Ishi ergaa Yohaannis erge isa duraa. Iyyaatii yookaan qorannaa ilaallee turre torbanarraa kutaa sadaffaa keessatti ergaa kana keessatti adeemsi fi amantii walitti hidhamanii akka dhiyaatan dubbanne irraa adeemsa kiristaanitii fi akkasuma immoo amantii. Egaa ergaa Yohaannis keessatti falmaa Yohaannis falmaa Kiristoos isa ta'e tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2:18-22 kan jedhu barsiisota sobaa warra eenyummaa fi qulqullummaa Yesuus irraa ilchisee warra barsiisa ergamoota irraa goraa turan. Keessattuu akkuma tokkoffaa fi lammaffaa Phexros akkasumas ergaa Yihudaa. Ergaan Yohaannis inni duraa kunis adeemsa fi hojii isaanii isa badaa wajjin cimsee isaan falmuu qofa isaan qaaneffachiisa jechaadha. Ifatti isaan ifatti baqqaa waa'ee isaanii qullaa dhaabee dubbata. Kanaaf ergaan Yohaannis kun iyyaatii isaa keessatti keessattuu wantoota ijoo nuti ilaalle keessaa amantoonni akka jireenya bara baraa qaban kan itti dhugoomfatan 5 haala ifa ta'een kaa'a jennee dubbanne. Isaanis tokkoffaa waa'ee Yesuus ulaagaa ergamummaa mul'ate. Yesuus waa'ee ulaagaa ergamummaa mul'ate. Kana jechaan ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1:2 jireenyichi mul'ifameera. Nuyi isa argineerra. Isaafis dhugaan baana. Jireenya bara baraa isa abbaa bira ture nuttis mul'ifame kana isinitti in himnaa'edha. Kan mul'ateedha, kan argineera, kan dhugaa baanus waa'ee isaati. Ergameeti kan dhufe, oolchuudhaaf kan dhufe. Tokkoffaan isa kana. Lammaffaa ajaja Kiristoos kan eegu ulaagaa ajajamuu qaba kan jedhu. Jechaadha kun tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5:3 kutaa nama dubbadhe irratti Waaqayyo jaalachuu jechuun waan biraa miti. Inni min awwasaasabinaa baay'ee sagalee hin rakkatina. Waaqayyo jaalachuu jechuun abboomota isaa eeguudha. Inni sadaffaan yaadni nuti ilaalle torbanarraa kutaa 3 keessatti adeemsa ulaagaa qulqullummaa. Kunis cubbuurraa deebi'uun gara Waaqayyootti yookaan Waaqayyo faana tokkummaa uumuu. Waaqayyo faana tokkummaa uumuu jechaan cubbuurraa deebi'uu jecha. Namni tokko Waaqayyo faana tokkummaa gaafa uumu cubbuurraa deebi'a. Waaqayyoon qulqulluu waan ta'eef. Kanaaf tokkoffaa Yohaannis 2:3 irratti abboomii isaa eeguudhaan isa beekuu keenya hubannaa'edha. Abboomii isaa gaafa beekne, abboomii isaa gaafa eegne isa beekna. Gaafa isa beekne immoo cubbuurraa deebina jechaadha. Qulqullummaadhaan jiraanna. Arfaffaan Waaqayyoo fi amantootaaf jaalalli qabnu hangam akka ta'e ulaagaa ittiin madaalamu. Tokkoffaa Waaqayyoodhaaf, lammaffaa amantootaaf hangam akka jaalan ulaagaan ittiin madaalamu jira. Kunis tokkoffaa Yohaannis 3:11 irratti ergichi isin jalqabaa jalqabdanii kan dhageessan Waaqayyo jaalachuun nuuf ta'a isa jedhudha. 3:14 irratti nu obboloota waan jaalannuuf du'a keessaa gara jireenyatti akka darbine beekna. Namni nama hin jaalanne immoo du'a keessatti hafaa jedha. Baay'ee jecha ulfaataadha. Gara jireenyatti darbuun keenya obboloota koo namoonni qiimiidhaan jibbaan waanum feesinaa godhu namoonni jibbaan qiimiidhaan deddeebi'an jireenyi isaanii koomaa keessa jira jechaadha. Gaafii keessa jira. Namoonni obboloota jaalatan garuu jireenya keessa jiru. Inni kan biraa 5ffaa ulaagaa dhuga baatii hafuura qulqulluu. Ulaagaan dhuga baatii hafuura qulqulluu maadha? Tokkoffaa Yohaannis 4:13 inni hafuura ofii isaatii irraa waan nuu kenneef. Waaqayyo hafuura ofii isaatii irraa waan nuuf kenneef
nus isa keessa innis nu keessa akka jiraatu ni beekna ni hubannaa jedha. Kanaaf amantoonni wantoota armaan olii shanan gaafa jireenya isaanii irratti argamu jireenya bara baraa akka qaban beekuu akka danda'an ibsuudhaan Yohaannis biyyaatii isaa goolabachaadha. Egaa kitaabitti wanti adda isa godhu shan jennee kan yeroo darbe kaasne egaa maalidha kan jedhuuf isas wantoota ijoo ta'an dafee dafeen dubbadhaa. Tokkoffaa yaada wal faallaa. Macaafa kana keessatti yaada wal faallaa hedduu argitu. Ifaa fi dukkana, dhugaa fi soba, qajeelummaaf cubbuu, jaalalaaf jibba, waaqayyo jaalachuuf addunyaa jaalachuu, ijoollee waaqayyoof ijoollee seexanaa wantoota kan argitu macaafa kana keessatti. Karaakteriin ijoollee waaqayyoo maali? Karaakterii ijoollee seexanaa maali? Namoonni ifa keessa jiran karaakteriin isaanii maali? Namoonni dukkana keessa jiran. Isin dubbattanii miti karaakterichi hin dubbata jechaadha. Lammaffaa macaaficha wanti adda isa godhu amantoota garraamota ta'anii osoo jirruu tasa cubbuu yoo hojjenne gooftaa Yesuus abbaa biraa nama wabii ta'ee nuuf dhaabbatu yookaan afaan Giriikitiin Piraaqiliixoos ta'uusaa haala olaanaa ta'een kan dubbatu macaafni kakuu haaraa kana qofaadha. Haala olaanaa ta'een sirriitti dubbata jechaadha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2:1 yaa ijoollee koo cubbuun hojjetinaa yoo hojjettan garuu nama isiniif dhaabbatu qaba. Sadaffaa macaaficha wanti adda godhu ergaa kitaabichaa kan bu'uureffame kitaaba dursaa ture. Kan kakuu moofaa irratti osoo hin taane kitaabicha jechaadha. Ergicha jechaadha. Boqonnaan shanan kun ergaan Yohaannis inni duraa kitaaba dursaa kan jedhu kun immoo kitaabota kakuu moofaa osoo hin taane guutummaan guututti dhuga baatii ergamummaa irratti. Kunis ergaa kakuu moofaa ilaallatu akka hin jirre sirriitti mul'ata jechaadha. Hin fayyadamne kitaabicha keessatti. Arfaffaa irratti waa'ee du'aa ka'uu Yesuus osoo hin kaasin waa'ee namummaa isaatii fi waa'ee dhiiga isaa fannoo isaa irratti xiyyeeffata jechaadha. Waa'ee du'aa ka'uu isaa hin kaasu dhiiga isaatii fi garuu fannoo isaa irratti macaafichi hin xiyyeeffata. Shanaffaa fi dhumaa kitaaba kana kan adda godhu Yohaannis yaadota ijoo muraasa jechuunis kan akka jechoota ifa dhugaa amanuu dhaabbachuu beekuu jaalala qajeelummaa dhugaa bahaa waaqayyo irraa kan dhalate jireenya bara baraa fi kan kana fakkaatan mala barreeffamaa ibsu salphaa fi kan irra deddeebiin macaafa qabudha jechaadha. Macaafota kana wantoota kana shanantu adda godha jennee torban darbee kutaa 3 kaasneerra jechaadha. Okay well har'a ergaa Yohaannis erge isa duraa boqonnaa 1 seenna jechaadha. Boqonnaa 1 kana keessatti egaa tokkoffaa seensa isaati ilaalla. Lammaffaa waaqayyo wajjin tokkummaa kan jedhus ilaalla jechaadha. Waaqayyo wajjin tokkummaa yookaan qajeelfamoota ittiin waaqayyo wajjin tokkummaa uumnu maal akka ta'an dammoo gadi fageenyaan ilaalla jechaadha. Egaa seensa isaa kan argitanii Yohaannis kan kaa'u seensa isaa ergaa Yohaannis erge isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 4 seensa barreessa jechaadha. Seensa barreessa. Keessattuu seensa isaa keessatti waa'ee jireenya bara baraa dubbata. Jireenya bara baraa nu wajjin tokko akka taatan jireenya bara baraa akka qabaataniif jedhee dubbata. Yohaannis jireenya bara baraa kan ibsu yookaan kan dubbatu Kiristoosiin kan argamu ta'uusaa ifa godhee agarsiisa jechaadha. Jireenyi bara baraa, jireenyi boqonnaa, jireenyi aara galfii, jireenyi nagaa kan argamu eenyuun jedhaa Kiristoos qofaan. Jireenya bara baraa lamatu jira. Jireenyi bara baraa inni tokko Kiristoositti amananii si'oolii galuudha. Jireenyi bara baraa inni tokko Kiristoositti amanuudhaan mootummaa Waaqayyoo galuudha. Jireenyi bara baraan ittiin mootummaa Waaqayyoo dhaallu garuu eenyu qofa dheekkaa Kiristoositti amanuudhaan, Kiristoositti of kennuudhaan. Keessattuu jireenyi bara baraa kun kan argamu Kiristoositti amanuu fi gooftaa Yesuus faana tokkummaa uumuudhaan. Amanuudhaaf gatiin nuti kaffallee hin jiru. Efesoon boqonnaa 2:8 ayyaanicha amantiidhaan akkamatti isin fayyiseedha. Kun immoo kennaa Waaqayyooti. Hojiidhaan miti eenyumtu akka of hin jajne jedha. Hojii keenyan hin amanne dandeettii keenyan sanyii keenyan beekumsa keenyan qabeenya qabnuun wanta samiidhaa gaditti nurka jiru kamiinuu hin amanne bilisaani kan amanne. Erga amannee booda garuu gooftaa Yesuus Kiristoos faana tokkummaa uumu. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 boqonnaa 1 lakkoofsa 6 hanga 7 boqonnaa 2 22 hanga 25 boqonnaa 5 lakkoofsa 20 kana dittee hidhattanii yoo laaltan
waa'ee tokkummaa dubbata jechaadha. Keessattuu boqonnaan tokko lakkoofsi 3 nu wajjin tokkummaa akka qabaattanii jedha. Tokkummaan keenya abbaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjinii jedha. Keessattuu tokkummaa kan jedhu afaan Giriikiin maal jedhaa? Koyooniyaaniyaan jedha. Koyinooniyaan jedhee dubbata. Koyinooniyaan kan jedhu immoo waliin qarshii godhachuu hiika jedhu qaba. Koyinooniyaa jechuun waliin qarshii godhachuu, waan bu'uura ta'e tokko waliin qabaachuu yoo ta'u, kunis waliin hirmaachuu kan jedhu walitti qabataa jechaadha. Waliin hirmaachuu. Kanaaf amantoonni tokkummaa qabu. Sababni isaas tokkoffaa amantii waliin qabna waan ta'eef. Amantoonni tokkummaa qabu, tokkummaa qabna gaafa jennu maal jechaadha? Tokkoffaa amantii waliin qabna jechaadha. Tiitoo 1:3 dubbisaa. Yihuudaan boqonnaan 1 lakkoofsi 3 maal jedhaa? Michoota koo waa'ee fayyina wal wajjiniin qabnu jedha. Fayyinni nuti wal wajjiniin qabnu fayyina karaa Kiristoos nuuf ta'edha. Hafuurri nuti of keessaa qabnus hafuura karaa Kiristoos, hafuura qulqulluudha kan nu keessa jiru. Hafuura tokko qabna. Fayyina walii wajjin ta'e tokko qabna. Waa'ee fayyina walii wajjin qabnuuf durumaayyuu isiniif caafuudhaaf dhama'aa otoo hin jiruu amma amantii isa al tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti dabarfamee sanaaf akka loltaniif caafe isin gorsuun giddiitti barbaachisaa ta'uusaa isa argeera jedha Yihuudaan 1:3. Kanaaf amantoonni tokkummaa qabu. Sababni isaa amantii waliin qabu. Lammaffaa karaa Kiristoos ayyaana waliin ayyaana Waaqayyoo qabna. Ayyaana waliinii kan ta'e, ayyaana tokkummaa kan ta'e, ayyaana eenyu qabna? Ayyaana Waaqayyoo. Filiphisiyoos 1:7 dubbisaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 yeroo laaltan Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyatti isin waame amanamaadha jedha. Naa jechaadha kun iddoo bulmaata hafuura qulqulluu kan waliin immoo qabna jechaadha inni sadaffaa. Kanaaf amantoonni tokkummaa qabu. Sababbiin isaa tokkoffaa amantii waliinii qabu. Karaa Kiristoos ayyaana waliinii ayyaana Waaqayyoo qabu. Sadaffaa iddoo bulmaata hafuura qulqulluu kan waliinii qabu jechaadha. Kanaaf tokko nuti gaaf jennu salphaa miti. Karaa Waaqayyootiin, karaa Kiristoos. Waaqayyoon kun immoo hundumaa oli. Yeroo hundumaa jecha Waaqayyo jedhu waan dhageenyuuf akka nutti salphanne. Waaqayyoon kun hundumaa oli. Kan hunda uumedha. Hunda dabarsee bara baraan kan jiraatudha. Jalqabni isaa kan hin beekamnedha. Dhumni isaa kan hin beekamnedha. Uumama uume hundumarratti aangoo olaanaa kan qabu qofaasa isa qofaadha. Kanaaf tokkummaa keenya kanarratti hojjechuu qabna jechaadha. Inni kan biraa seensa isaa hangana yoo laalle Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 22 ilaaluu dandeessu. Keessattuu waliin bulmaata hafuura qulqulluu ta'uu keenya ibsa waan ta'eef lammaffaa irratti egaa kan ilaallu seensa hangana yoo dubbanne Waaqayyo wajjin tokkummaa kan jedhu. Qajeelfamooti ittiin Waaqayyo wajjin tokkummaa uumaman maalidha isaan? Maalidha? Qajeelfamoonni ittiin nuti Waaqayyo wajjin tokkummaa uumne ni dursaa Waaqayyo bira dukkanni hin jiru. Maaliif? Waaqayyoon ifa waan ta'eef ifa keessa deddeebi'uu qabna. Hojii dukkanaa baasnee gatuu qabna jechaadha. Ifa keessa jiraachuu qabna. Hojii dukkanaa baasnee gatuu qabna. Maal jechaadha kun? Ergaa Yohaannis duraa boqonnaan 1 lakkoofsa 5 Waaqayyo ifa. Dukkannis matumaa isa keessa hin jiru. Ergaan nuyi isarraa dhageenye isinitti himnus isuma kanaa. Maal jechaadha karaa biraatiin hojii dukkanaa gataadha. Waaqayyoon qabachaa hojii dukkanaa baannee deemnoo ta'e obboloota koof sossobaa jirra. Waaqayyo irraa fagaataa jirra.
Lammaffaa qajeelfamootni ittiin waaqayyo wajjin tokkummaa uumaman maali yoo jettan dukkana keessatti tokkummaan hin jiru. Uffata adii namni uffatee dhoqqee keessa dhaabbatu uffanni koo na addaa ta'ee yaadu. Hin xuraa uffatichi. Kanaaf ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 1:6 hidhattanii gaafa ilaaltan waaqayyo wajjin tokkummaa qabnaa jedha. Haayichaadha kun. Fakkeenyaaf dukkana keessa deddeebi'uu jechuun cubbuu fi jireenya gammachuu gadi dhiisii cubbuun ta'e keessa jiraachuu jechuudha. Jireenyi gammachuu yeroodhaaf ta'e cubbuu keessa jiraachuudhaan gammachuu yeroodhaaf ta'e jireenya gadi dhiisii jiraachuu jechuudha. Dukkana keessa deddeebi'uu jecha. Kanaaf namoonni jireenya akka qaban gooftaa faana tokkummaa hin qaban. Sirriitti na hubattanii namoonni jireenya akkanaa qaban jireenya nama isin ibse kan jireenya asii olitti isinii kaa'e kan namoonni jireenya akkanaa qaban gooftaa wajjin maal hin qabanii tokkummaa hin qaban. Dukkana keessa cubbuu keessa namoonni deddeebi'an gammachuu yeroodhaaf ta'een cubbuu raaree cubbuu keessa namoonni deddeebi'an gooftaa faana tokkummaa hin qaban. Kanarraan kan ka'e waaqayyo irraa hin dhalanne jechuudha. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 3:7-9 lammaffaa Qorontos 6:14. Kanaaf Yohaannis boqonnaan 3:19 maal jedha wangeelli Yohaannis boqonnaan 3:19 ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Ifichi eenyudha? Kiristoos. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarra dukkana jaalatan. Firdichis akkuma kanatti raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a jedhee jedha. Kanaaf namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan tureef ifarra dukkana cubbuu daddarbaa yaada waaqayyoon faallaa jaalatan jedha. Kanaaf dukkana keessa tokkummaan hin jiru inni lammaffaa. Piriinsiipilii kana beekuu qabna. Maal jechaadha karaa biraatiin? Waaqayyo faana tokkummaa warri qaban ayyaana waaqayyoo jireenya isaaniitiin shaakalu. Isa fuuldurattis qulqullummaan jiraatu. Eenyu fuulduratti? Waaqayyo fuulduratti. Waaqayyo fuulduratti wardiin jedhu kun immoo waaqayyo hunduma beeka. Waaqayyo hunduma danda'a. Waaqayyo si'a tokkoon iddoo hundatti argama. Waaqayyo yaada garaa namaa qoree iddoo hunda jira. Wanti uumamni yaadni wanti waaqayyo fuulduraa dhokate hin jiru. Isa fuulduratti. Kanaaf tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2:4 namni ani isa beeka jedhee eenyu waaqayyo nan beeka jedhee abboomii isaa immoo hin eegne sobduudha jedha. Abboomii isaa immoo eeguu miti kan dursu beekutu dursa. Namoonni baay'een jilbeeffatanii yeroo baay'ee nan dubbadha jecha kana abboomii akka eegu na gargaarii jedhu. Abboomii isa kam? Abboomii isaa beektaa? Seerota Museedhaaf lafa onaa siinatti kenname beektaa? Seerota Leewwotaa keessa kan jiran gara lafa onaa keessatti gara seerota 600 oliitu kenname. Yaa'u seeronni hangafaa seeronni kurnan ajajoota kurnanidha. Isaan ala garuu seerota garagaraatu kenname. Sagalee waaqayyoo barreessan. Sagalee macaafa qulqulluu barreessan. Macaaficha beeku. Namni ani isa beeka jedhee abboomii isaa immoo hin eegne sobduudha. Dhugaanis isa keessa hin jiru. Bakka ifaadha obboloota koo yaadni waaqayyoo. Isan beeka jettan abboomii isaa eegaa. Abboomii isaa immoo eeguu miti kan dursu abboomii isaa beeka. Macaafa qulqulluuf iddoo kenna. Namni dubbii isaa eegu waaqayyoon dhuguma akka jaallatu fiixan baasee agarsiisa. Kanaanis isatti jiraachuu keenya hin hubannaa jedha. Isatti jiraachuu keenya kan hubannu kanaani bakka. Maaliin dubbii isaa eeguudhaan. Kanaaf inni lammaffaan qajeelfamooti ittiin waaqayyo wajjin tokkummaa uumaman inni lammaffaan dukkana keessa tokkummaan hin jiru. Sadaffaan ifaan tokkummaa. Maaliin ifaan? Ifaan tokkummaa. Haayichaadha kun keessattuu ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1:7 gaafa ilaaltan nu'is ifa keessa yoo deddeebine jecha jedhu. Nu'is ifa keessa yoo deddeebine nu ifeera amanneerra hojii keenya malee bilisaan amanneerra
gooftaa Kiristoos Yesuus akka fayyisaa keenyatti fudhannee jireenya keenya keessa jira. Ifti nuu ifeera. Ifa keessa garuu deddeebi'uu qabna. Isa keessa jiraachuu. Maal jechaadha kun? Sagalee Waaqayyoo irratti dhugaa mul'ate kana osoo addaan hin kutin garraamummaan jiraachuuf murteessuu amanaa tokkorraa eegama. Otoo addaan hin kutin guyyaadhaan dhugaa mul'ate kana, dhugaa barreeffame kana, the written document, the truth, dhugaa kanaaf of kennu. Kanaaf dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundarraa nama qulleessa kan jedhu. Jechi kun maal jechuu isaati? Amanaan jireenya isaa guutuu jireenya qajeelummaa addaan hin cinne keessa akka jiraatu mul'isa jechaadha. Umurii isaa guutuu bakka jireenya qajeelummaa addaan hin cinne. Cubbuu tasa nu qunnamu irraa dhiiga Yesuustu nu dhiqee nu qulleessa jechuudha. Homtuun nama qulleessuu hin danda'u dhiiga Kiristoos. Dhiiga Kiristoos kanammoo akkamittiin gara jireenya keenyatti waamna? Amantiidhaan waamna. Amantiidhaan akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos amantiidhaan fudhannee fayyine akkasuma cubbuun gaafa jireenya keenya argate amantiidhaan na dhiqeennaan. Amantiidhaan na dhiqeennaan. Yohaannis ifa keessa yoo deddeebine kan jedhu itti yaadnee cubbuu hojjennuuf osoo hin taane Waaqayyoon waliin walitti dhufeenya walirraa hin cinne waa'ee uumutu dubbata jechuudha. Maal keessa? Ifa keessa yoo deddeebine kan jedhu. Kanaafuu inni sadaffaan ifaan tokkummaa uumu, ifa keessa deddeebi'u, jireenya ifaa, jireenya dhugaa jiraachuu. Inni arfaffaan maalidha jettan? Qajeelfamoota ittiin Waaqayyo wajjin tokkummaa uumaman keessaa inni arfaffaan maalidha jettan? Cubbuurraa kan qulqullaa'utiin, karaa qulqullaa'utiin tokkummaa uumu. Tokkummaa dhugaa uumuu kan dandeenyu cubbuurraa gaafa qulqulloofnu. Cubbuurraa qulqullaa'u, yakkaarraa qulqullaa'u. 1:8 dhuftanii gaafa ilaaltan ergaa isa duraa boqonnaa 1:8 cubbuu hin qabnu yoo jenne jedha. Cubbuu hin qabnu yoo jenne maal jechaadha kun? Iyyakkina jechaadha kallattii adda addaatiin. Kanaafuu guyyaa guyyaadhaan jireenya dhiifamaa, jireenya Waaqayyoof jiraachuu shaakaluu qabna jechaadha guyyaa guyyaadhaan. Yohaannis cubbuun eenyummaa qaama keenyaa keessa kan jiru ta'uusaa agarsiisuuf jedhee kana dubbata. Hin hojjenna bakka hin dogoggorraa. Yoo cubbuu hojjenneedha jecha jedhu dhiisee maal fayyada? Cubbuu jecha jedhutti fayyadamee argama jechaadha. Kanaaf tokkoffaa tarii cubbuun eenyummaa keenya keessa hin jiru warra jedhan faan falmuun isaan oolu jedhama kutaa kanarratti. Har'as hiika adda addaatiin yookaan yaadota adda addaatti kennuun cubbuu akka waan eenyummaa namaa keessa gonkumaa hin argamne warri fakkeessan immoo jiru bara kanas. iPhone isaanii sirumaan iddoo tokko tokko tuuttaadha kan jedhan jiru. Kuni baay'ee dogoggora wadaajochi. Baay'ee dogoggora. Roomee 7:9-11 ilaaluu dandeessu. Roomeen boqonnaan 6:1 kaasee kan jiru 1-4 kan jiru. Egaa ayyaanni Waaqayyo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuu itti fufnaa jennaaree kun matumaa hin ta'u. Nuyi warra cubbuu jalaa duunee si'achi attamitti cubbuu jala jiraannaree yookiis nuyi warri Kiristoos Yesuusiif dabalamuuf cuuphamne du'a isaattis isatti dabalamuudhaaf akka cuuphamne hin wallaaltaniiree. Nuyi abbaa isaa ulfina qabeessan warra du'an keessaa akkuma kaafame nus immoo jireenya haaraatti hin jiraannaa jedha. Kanaaf cubburraa karaa qulqullaa'uutiin tokkummaa Waaqayyoo wajjin uumuu dandeenya jennee Roomee 6:1 irratti egaa ayyaanni Waaqayyoo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuu itti fufnaa jennaaree. Kuni ta'uu hin qabu. Cubbuutti
Waaqayyo wajjin tokkummaa dhugaa uumuu barbaanne cubbuu irraa of qulleessuu qabna. Waaqayyo fuulduratti yaada keenya jijjiirrachuu qabna. Adeemsa keenya jijjiiruu qabna. Yaada laphee keenyaa isa dhokataa namni hin argine sana daandii waaqayyo irraa gorii sana jijjiiruu qabna. Kanaaf amantoonni eenyummaa cubbuu akka uumamaan isaan keessa jiru humna hafuura qulqulluun guyyaa guyyaan mo'achuu qabu. Maaliin? Eenyummaan cubbuu akka uumama isaanii keessa jiru. Kanaaf macaafni qulqulluun Galaatiyaa irratti መንፈስ በሥጋ ላይ ሥጋ በመንፈስ ላይ ይቃወማሉ ይላል። foon hafuura irratti hafuurri foon irratti wal falmu wal loluu jedha. Kanaaf waaqayyo irraa dhiifama argachuuf isa waliin araaramuu qabna. Jireenya qulqullummaa jiraachuuf immoo cubbuu irraa yookaan yakka nu balleessu irraa qulqullaa'uudha qabna jechaadha. Faarfannaa 32:1-5, Ermiyaas 31:34, Roomee 6:2-14. Maal jechaadha kuni? Fakkeenya boqonnaa 28:13 maal jedhaa? Namni irra daddarbaa isaa dhokfatu hin hiquu jedha. Hin hiquu jechaan hin jijjiiramu jechaadha. Guddatu nama hin ta'u jedha. Cubbuudhaan warri deddeebi'an, feesiidhaan warri deddeebi'an, akka sagalee waaqayyootti warri hin deddeebine maal hin ta'an jedhaa? Achiin siqanii jedha, darbanii hin deeman. Namni irra daddarbaa isaa himatu kan dhiisus garuu araara argataa jedha. Tokkoffaa irra daddarbaa keenya beekuu, himachuu miti kan dursu. Maalan yakke jennee waaqayyo gaafachuu, waan beekne sana waaqayyotti himachuu, waan himanne sana immoo dhiisuu. Luqaas 15:18 hidhattanii gaafa laaltan waa'ee mucaa badee mana abbaa isaatii qabeenya guurratee bahee ka'ee gara abbaa koo dhaqeetan yaa abbaa koo waaqayyo si yakkeera. Si'achi ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u. Hojjettoota kee keessa akka isa tokkoo na godhadhuun jedhaanii yakka isaatu bate kutaa kanarrattis. Kanaafuu asirratti wanti nuti hubannu, wanti nuti irratti xiyyeeffannu, amantoonni eenyummaa cubbuu akka uumamaan isaan keessa jiru beekuun humna hafuura qulqulluun guyyaa guyyaan mo'achuu qabu jechaadha. Mo'achuu qabu. Inni kan biraa tokko 10 dhuftanii gaafa laaltan isa xumuraa kana laalla. Ergaa isa duraa dhiifamaa boqonnaa 1:10 gaafa laaltan cubbuun hojjenne yoo jenneedha. Cubbuun hojjenne yoo jenne kana jechaan maalidhaa? Cubbuu hojjennee hin beeknu yoo jennu cubbuu hundarra kan nama qulleessu duuti Yesuus hin barbaachisu jechaa jirra jechaadha. Karaa biraatiin waaqayyoon sobaa gochaa jirra. Hojii waaqayyoon abdii irratti addunyaadhaaf hojjete sana gatii dhoowwaa jirra jechaadha. Kan kanarraa nafe Roomee 3:23 dubbisa. Hundumtuu yakkaniiru ulfinni waaqayyo isaanitti maal ta'eera? Hir'ateera jedha macaafni qulqulluun. Kanaafuu qajeelfamooti ittiin waaqayyo wajjin tokkummaa uuman jennee tokkoffaa waaqayyo bira dukkanni hin jiru ifaan haa deddeebinu jennee, lammaffaa dukkana keessa tokkummaan hin jiru jireenya dukkanaa, jireenya cubbuu, jireenya yakka sagalee waaqayyootiin faallaa deddeebi'u of keessaa baasnee hagannu jennee, sadaffaa ifaan tokkummaa. Arfaffaa irratti tokkummaa gaafa humna ifa keessa deddeebi'u. Arfaffaa irratti cubbuurraa gara qulqullaa'uutiin tokkummaa uumu. Maal ta'uudhaan? Qulqullaa'uudhaan. Kana fakkaata. Ayyaannii fi araarri waaqayyoo hunduma keessaniif gola lafa iddoo haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anas isinis waaqayyoon adda bahuudhaan isaaf jiraachuu amantii kana bilisaan arganneerraa erga arganne booda garuu jiraachuun nu barbaachisaa. Waaqayyoon anaafis isiniifis
ifama isaa, araara isaa, dibata isaa, eegumsa isaa tokkoon tokkoon keenyaaf haa baay'isu. Torban har'aa yoo fedha Waaqayyoo ta'e achi geenyee kutaa 5ffaa immoo ergaa Yohaannis erge isa duraa boqonnaa 2 immoo hin ilaalan isiniin jedhaa. Yoo gaaffii qabaattan tarii weelkaam gaafachuu dandeessu. Eebbifamaa ayyaannii fi araarri eegumsi Waaqayyoo golaaf lafadduu haala jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u.